Harka fuula daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi achamaa akkam jirtu. Kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu keenya kan guyyaa har'aa waliin an Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ijoo oduu godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti caasaan bulchiinsaa fi waraanni abbootii qabeenyaa qarshii 50,000 hanga 100,000 lakkoofsa daftaraa baankii dhuunfaa irraa galchaa jechuun bilbilanii doorsisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Murni biltiqinnaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo irraa dargaggeessa qabanii magaalaa Cirootti hidhanii turan mana hidhaa keessaa baasuun achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Burreetti walitti qabamaa turan gara aanaa Dirramuutti fe'amaa jiraachuun dhaga'amee jira. Dararaan ilmaan Oromoo godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee irratti raawwatamu lubbuu namootaa fi qabeenya osoo hin jedhin jabaatee itti fufee jiraachuun baramee jira. Godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti saamichaan hawaasa Oromoo irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun dhaga'amee jira. Caasaan nageenya bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhimma nageenya magaalattii irratti waltajjii taa'aa jiraachuun baramee jira. Miseensonni waraana biltiqinnaa tokko godina Lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuun baramee jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi turtiin keenya kan hanga ammaa waliin taasisaa turre ijoo oduu keenya ta'uu isin hubachiifna. Amma gama bal'ina oduu keenyatti isin ceesifnaa nu waliin turtii gaarii isinii jenna. Bal'ina oduu godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti caasaan bulchiinsaa fi waraanaa abbootii qabeenyaa qarshii 50,000 hanga 100,000 lakkoofsa daftaraa baankii dhuunfaa irraa galchiin bilbilaan doorsisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Bitootessa 26 bara 2023 kana malees hawaasa daldalaa fi jiraataa magaalichaa maqaan deeggarsa mootummaa xalayaa baasanii maallaqa kan funaanan yoo ta'u kan miseensota waraanaa daandii gubbaatti nama dhaabu maallaqaa fi moobaayilaa nama irraa fuudhanii daran jabaa ta'uu jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Akka jiraattonni dubbatanitti sirnichi waraqaa galii ittiin funaannatan akka waajiratti qopheessu maallaqa kan funaannatu yoo ta'u waan gibiraan kafalu alatti waggaatti marsaa 10 ol kafalaa ana isinitti akka waraqaa eenyummaatti qarshii itti kafalaa daandii daftaraa jechuun hadhaa jireenya bulchiinsa kanaa kan dubbatan jiraattonni magaalaa Dambidolloo. Dargaggeessi godina Lixaa Harargee aanaa Ciroo irraa qabanii magaalaa Cirootti hidhanii turan mana hidhaa keessaa baasuun achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Jeedessa 27 bara 2023 murni sodaa aangoo isaaf dargaggoota Oromoo adamsee hidhuu biltiqinnaa gocha isaa kan jabeessee itti fufuudhaan godina Lixa Harargee keessatti dargaggoo hidhaa fi hidhaa baasee achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun baramee jira. Haala kanaanis bitootessa 25 bara 2023 galgala godina Lixa Harargee buufata poolisii magaalaa Ciroo keessatti dargaggoo maqaan isaa Ibsaa Adam Noolee jedhamu baasuun eessa akka geessan hin beekamin jiraachuun dhaga'amee jira. Dargaggoo Ibsaa godina Lixa Harargee ona Ciroo Araddaa Yaabdoo Bubbaas jedhamu irraa baatii 2 dura qabamanii erga hidhamanii tursiifaman booda humni tika biltiqinnaa yema mana murtii malee mana hidhaa keessaa fuudhanii jiraachuun baramee jira.
Maatiin isaa uffata geessuufis nagaa gaafachuuf yeroo qindeessanii gaafatan asii deemee jira kana booda dhuftanii nu hin gaafatinaa jechuu maatii ari'uun maddeen Bilisoo TV'f himanii jiru. Dararaan ilmaan Oromoo godina Baashaggar aanaa Fantaallee irratti raawwatamu lubbuu fi qabeenya osoo hin jedhin jabaatee itti fufee jiraachuun dhagahame jira. Tootessa 27 bara 2023 godina Baashaggar aanaa Fantaallee yeroo abbootiin gadaa duguuggaa irraa kaasee duuti lubbuu ilmaan Oromoo haala hammaataan dhufuu fi nageenya uummataa gaafii keessa galee jiraachuun beekamee jira. Keessumaa maatii warra abbootii gadaa irraa dhumanii julmaan hidhuu fi uummata keessaa qaamaan baratame irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi ajjeechaa raawwachuun hojii guyyaan ta'ee jiraachuun dhagahame jira. Tootessa 25 bara 2023 akkuma waggaa darbe sanatti waraanni mootummaa warra gadaa akka kaarraa jedhamutti ergama hambaa warra dhumanii itti deebi'uudhaan reebichaaf saamicha erga raawwatanii booda meeshaa uummanni qabuun tokko osoo hin hambisin fudhatanii jiraachuun barame jira. Hanga namni lubbuun baatee jiraatu baatus namni 4 du'aa fi jiru gidduu akka jiranii fi namni bakka sana fuudhee mana yaalaa geessullee akka hin dandeenye odeessi achi bahee ni addeessa. Ifatti gadaan akka baduuf duguuggaan qe'ee Karrayyuutti raawwatanis daa'imman abbaa hin qabnee fi dubartii abbaa manaa malee hambisanii har'aas miidhaa qaqqabsiisaan itti fufanii jiraachuun dhagahame jira. Akka hawaasni naannichaa uummanni Oromoo akkuma dhugaa abbootii gadaa Karrayyuu waliin dubbatanii gurra addunyaatti geessan har'aas maatii isaanii warra hafee fi maqaa gadaan kan qaamni jibbinsaan guutame nurratti raawwataa jiru kanaaf akka gurraa fi sagalee nuuf taatan jechuudhaan dhaamsa isaanii jiraattonni dabarfatanii jiru. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Burreetti walitti qabamanii turan gara aanaa Diiramuutti fe'amanii jiraachuun baramee jira. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Burreetti walitti qabamaa turan gara aanaa Diiramuutti fe'amaa jiraachuun dhagahame jira. Tootessa 27 bara 2023 murni faashinistiin PP sochii gooticha waraanaa bilisummaa Oromiyaa keessaa billeessuuf yoo dadhabe sochii waboo dhabamsiisu jedhu qabatee humna waraana maqaa gargaarsa leenjisuun qe'ee Oromoo itti goolaa jiran godina Iluu Abbaaboor aanaa Diraamuu keessaa sanbata darbe Tootessa 25 bara 2023 poolisoonni humna addaa Oromiyaa ofii jedhan baay'inaan qubsiisuun uummata gooluun itti fufanii jiraachuun baramee jira. Poolisoonni humna addaa kun yeroo darbe bulchoota 5 godinicha magaalaa Burreetti leenjii fudhachaa akka turan kama jedhamu bobbaafamanii akka odeessi nu qaqqabe ifoomsutti ergamtoonni Impaa'era Minilikuu sochii waraanaa bilisummaa Oromoo lixa Wallaggaa irraa godinichatti taasisuu fi godinicha keessaa tarkaanfii fudhatu ittiin dhabamsiisuuf akka ta'e ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Iluu Abbaaboor aanaa Diramuu gootuutti waraana Abiy Ahmadiin bukkaasee dhuunfachuuf ni yaadatama. Godina Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti saamicha hawaasa Oromoo irratti raawwatu jabaatee jiraachuun dhagahame jira. Tootessa 27 bara 2023 murni uummata Oromoo saamuun diinagdee dhuunfaa namoota isaa gabbisaa fi hojii mootummaa ittiin tarkaanfachiisuuf barbaadu bilxiqinnaan hawaasa irraa maallaqa saamuu itti fufee jira. Kaaba Shaggar aanaa Daggam keessatti waraanni sirna maafiyaa qotee bulaa tokko ari'uudhaan rasaasaan rukutanii madeessanii jiraachuun barame. Tootessa 27 bara 2023 warri nagaaf jiraachuun ilmaan Oromoo hin barbaanne bilxiqinnaan waraana bu'arcuma siyaasa isaa eeganiif bobbaasuuf Kaaba Shaggar aanaa Daggam ganda Yaayyaa Haroo qonnaan bulaa maqaan isaa Dajjanee Katama jedhamu mana isaa itti marsuun rasaasa itti roobsuun rukutanii jiraachuun barame jira. Tootessa 26 bara 2023 obbo Dajjaneen manni isaa humna diinaan marfamuu arginaan
mana isaatii bahee otoo baqataa jiru waraanni faashinistii PP rasaasa itti lukkaasuun miila isaa madeessuun obbo Dajjaneen ni dubbatu. Obbo Dajjaneen akka jedhanitti guyyoota lama walitti aansuudhaan badii tokko malee na barbaadaa turan, guyyaa kanatti ammoo manatti na argachuun mana kootti marsan. Anis lubbuun koo baafachuuf manaa ba'ee baqachuuf yeroo jalqabu rasaasa natti lukkaasuu miila na rukutanii jiran jechuun dubbatee jiru. Obbo Dajjaneen miila rukutanis lafarra fonqoqanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaqqabuun yaala isaaf barbaachisu argachuun dubbatee jira. Yeroo gara yerootti aanaa kana keessatti waraana murna faashinistii kun irra deddeebiin namoota galaafataa fi qabeenya barbadeessaa turuun gabaasne turre. Ita Shaggar aanaa Amboo keessatti waraanni biltiqinnaa nama tokko ajjeesuun dhaga'ame. Itoophiyaa 27 2023 murni faashinistiin PP lubbuulmaan Oromoo akka baala mukaa harcaasuun hojii idilee isaa godhate hojjechuun itti fufuudhaan guyyuma guyyaarraan qa'ee Oromoo gaddaa akka taa'u taasisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Akka kanaanis godina lixa Wallaggaa aanaa Amboo ganda Diikii iddoo addaa warra jedhamutti waraana nama nyaataa PP Abiy Ahmadiin nama nagaa hojii isaa hojjetatee maatii jiraachisuuf obbo Warqinaa beekamaa jedhamu naasuu tokkoon malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiraachuun dhagahamee jira. Obbo Warqinaan jimmata darbe mana baasanii lagatti geessuudhaan erga reebanii galchanii boodaas Itoophiyaa 25 2023 mana baasanii ajjeesuun akka maatiin hin awwaallanne taasisanii jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni faashinistii PP godina lixa Wallaggaa aanaa Amboo gandoota Diikii Waddeessaa fi Qullittii keessatti deddeebiin ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa akka jiran ni beekama. Caasaan nageenya bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhimma nageenya magaalattii irratti waltajjii taa'aa jiraachuun baramee jira. Murni faashinistiin PP gaafii uummata Oromoo deebii waaraa kennuu irraa diddaan ummaticha irraa sodaa qabuuf sochii magaalattii keessa ilaalchisuuf waltajjii taa'aa jiraachuun dhagahamee jira. Waltajjiin Bitootessa 26 2023 eegale kan irratti hirmaatan qondaaltonni biiroo nageenyaa fi waajjira nageenya aanota magaalaa Finfinneeti. Waltajjiin isaanii kana irrattis dhimmoota nageenyaa magaalattii kaasuun sochii hin beekamne mudachuun akka danda'u yaaddoo waltajjii irratti dhiyaate irratti akkaataa ittiin okkore ittisan irratti kallattii kaayatanii jiraachuunis dhaga'amee jira. Hojii nageenya kanaanis poolisoonni federaalaa, raayyaa ittisa waajjira tikaa federaalaa fi qaamolee nageenya Oromiyaa waliin qindoominaan akka hojjetanis walii galanii jiraachuun dhaga'amee jira. Leenjiin qaamolee nageenyaaf kanneen Oromiyaa keessa mooraa Awaash Bushullee, Awaash Arbaatti itti fufuun jiraachuunis baramee jira. Egaa daawwattootaaf hordoftootaa bilisootii fi sagantaa nutuu keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee bilisootii fi afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.